Chuan qofaaf mirgi isaanii sarbame mandhaa darbatamuun akka maduwanii jedhe. Yeroo tokko qofa osoo hin taane yeroo sadii oliif mootummaa Dr. Abiy Ahmad Khaymatu Human Rights Watch akkaataa seera mirga namoota idil addunyaa fayyaa hawaasaaf jecha mirgi yaaduu fi bilisaan ibsachuu hambisuu yoo danda'amellee mirga kan sarbuun garuu hin danda'am jechuun gabaasisa kajilamaan dur mootummaa bulchirra baas keessatti akeekachiise. Ulee aadaa hin qabne hidhamuu namootaatiif jecha suukaneessa Itoophiyaa keessatti ta'uu jiraan waan mufata fakkaatan dhaabbileen mirga namoota hedduun Itoophiyaa fuuldeeffachuun mootummaa dhiiqqeerrootiin barcuma koora kaaga filame ganna sadii akka jaba balaaleffachuu jiru. Human Rights Watch, Amnesty International fi Committee for Protection of Journalists warri jedhan kun sadeen gocha qaamoleen nageenya mootummaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa godhuu jiran balaaleffachuun mormuu jiru. Dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman kan keessa tokko kataa Amnesty International gabaasa hardhi jechuun jimaata baasa Oromiyaa lixaatiif Gujii lixa akkasumas godinaalee baaf jiddu galeessa Gondar irratti xiyyeeffachuun balbaloomse. Waggaa tokko qofa keessa raayyaan ittisa biyyaa poolisii addaatiif qondaaltota naannichaa waliin ta'uun ilmaan nama gatee jechuun himate. Mata duree gabaasicha kan mirga kabachiisuu dhabuun miidhaa mirga namoota naannoo Oromiyaatiif Amaaraa keessa raawwataman jedhu. Dhaabbati asxaa keelloo kun Amnesty International mootummaan Abiy Ahmad ajjeecha seeraan ala hidhaansi jimlaa seeraan ala namoota buqqaan taasisuuf miidhaa qabeenya irraan ga'uu jira riifate dhaabuu qaba jechuun waamichi dhiyeesse. Sodaa kan irra kaka'e naannolee akka Oromiyaatti Amaara uumatoota kibbaa Harariif Dirree Dawaa wal dhabdeen akka uumamtuuf sabab ta'ee jira jedha. Jalqaba 2019 mootummaan Itoophiyaa garee nageenya lixaaf Gujii irratti hojjetu hundeessee ture jedhe. Gareen kunis kaayoo sochii milishaa gandaa poolisii adda Oromiyaatiif poolisii idilee akkasumas raayyaa ittisa biyyaatiin deeggaramuun waraan bilisummaa Oromoo yookaan WBO bosona jiru godinaalee lamaanitti argamu hordofaa akka qabibsa baasuus dubbiin tun dhibiin bakka buufamuun bara 2019 qofa keessa godin Gujii baana Gooroo Doolaatiif godin Gujii lixaana duddaawwan namooti 39 ajjeefamuu birga'ee jeen. Warri ajjeefaman kan keessa 29 kan ta'an Gooroo Doolaa raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii Oromiyaatiin yoo ajjeefamanii. Namooti 16 immoo dugdi daawwaatti manna tokko malee jimlaan ajjeefamuu raga qabatama qab jechuun mootummaa Dr. Abiy Ahmad addunyaatti hima. Ji'oon kololeessa kee Gooroo Doolaa gandira roodha addachi mi'eessa Abdullaahi Guluu Alakeetiif qaanqee utara shuree firooti isaanii kawoboo deeggartuu jedhuun isaa waabiin ijoollee tambaasuuf dhumnaan dhukaas irra banan ijjeessan ka jedhe gabaasi dhaabbati mirga namooma kun Gujii keessatti ilmaan nama dabaan ijjeefamuun awwaalallee dhowwataman jechuun jiraattota naannoo waabeffachuun gabaasisa keessatti kan maleellee naannoo Amaaraa magaal Gondar gam kaabaatiif bakka hawaasni qimaanti jiraatan miidhaan gandoota akka Arbaabbaa Walqaayiif saayinaan raawwatame hedduu ka jedhe dhaabbati kun haleella hawaasa kanaanis walumagala yoo xiqqaate namooti 130 ajjeefamu dubbate. Ajjeecha namoota nagaa kan naannoo Oromiyaatiif Amaaraa keessa bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy Ahmad ta'e qaamolee nageenya bal'ise haqee Amnesty International gabaas kanaan waajjira muummichi ministeera raayyaa ittisa biyyaa ministeera nageenya koomishinii poolisii akkasumas abbaan alangaa waliigal federaalaatiif wanni kun akka fal argatu waamichi dhiyeessu gabaasisa keessa baase. Yeroo gabaas kan barreessutti namoota dhuunfaa 80 ol ta'an Finfinnee Gondar Aywaambaa Walqaayitiif hawaasaa dhaqee dubbisa jedha Amnesty International. Bu'aa qorannoo isaanii kanarra yaada kennaniif ministeera nagaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa koomishiin poolisii federaalaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishiin poolisii Oromiyaatiif biiroo bulchiinsaaf nageenya Amaaraa akkasumas koomishiin poolisii naannoo Amaaraa gaafachuu gabaasisa hardha kan keessatti dubbate. Oomishni albuuda warqee Midrook laga dambii cufamee ture deebi'ee banamuuf jira kan jedhu akka isaan yaaddessee jiraattonni naannawaa Shaakkisoo fi laga dambii dubbachaa jiru. Barruun The New Humanitarian jedhamu Midrook laga dambii ilaalchisee qorannoo gaggeesseen balaan fayyaa namaa fi beeladaa akkasumas naannoorra Midrook qaqqabsiise hammaataa ta'uu hima. Qorannoo dhiibbaa naannoo fi fayyaa namaa fi beeladaa irratti Midrook laga dambii qaqqabsiise ilaalchisee qoratame irratti hawaasni Shaakkisoo fi laga dambii hin hirmaanne jedha. Barruun kun jaarsoliin biyyaa hayyoonni gadaa Gujii falmitoonni mirga namoomaa akkasumas ogeeyyiin eegumsa naannoo garuu miidhaan naannoo fi fayyaa ilmaan namaa irratti dhaabbanni Midrook laga dambii qaqqabsiisee qoratamee osoo falliin kaayamin warshicha hojii jalqabsiisuun balaa qabaa jedhu gabaas dabataa qaba. Hawaasni Oromiyaa kibbaa ka Gujii keessa jiru yeroo dheeraaf rakkoo faalama naannoo fi fayyaa oomishni warqee kan dureessa Saawudii Itoophiyaa qaqqabsiisaa jiru iyyachaatuma turanii jedha.
gabaasni barruu The New Humanitarian. Gaazexeessaan barruu kanaa Tom Gardner torbaanota hedduuf yaada hawaasaa naanna'ee walitti qabachuu yoo ibsu warshaan albuuda warqee balaafamaan cufamee ture kun deebi'ee akka banamuuf jiru odeeffamaa jiraachuu eera. Mootummaan garuu gadi ba'ee homaan dubbanne jedha waa'ee banamuu warshaa kanaa. Balaa faalama naannoo fi ilmaan namaarra qaqqabeef furmaanni takkallee kennamee hin jiru. Gardner gabaasa qorannoo yookiin investigative report dhimma kanarratti hojjete gabaasota gadiin bahin kan koomishinii dhimma kana qoratuuf mootummaan hundeesse fa'i argachuu barreesse. Naannawa kanatti daa'imman dhalatan lakkoofsan olaanaa ta'an qaama hir'uu ta'uu gabaasni kun ni eera. Ganda naannawa shaakkisoo tanatti daa'imman qaama hir'uu dubartoonni ulfirraa ba'u hedduu ta'uu lafeen beelladaa naaffachuu fa'i waan baratame ta'aa dhufee jira. Jiraattonni naannawa warshaa guddicha warqee oomishuu laga dambii jiraatan waggoota 15 darbaniif dhibee fi qaamaa hir'achuun waan maatii naannawa sanaa hunda walga'ee jedha. Dambalaa Magarsaa gaazexeessaa kanaan akka jedhetti du'aa keenyatu socho'aa jechuun hammeenya lafa san jiruu fi dhugaa dhabuu hawaasa sanaa himee jira. Warshaan kun yaaddoo faalama naannoo gaaffii uummataarraa ka'uun amata 2 dura kan cufame yoo ta'u garuu banamuuf akka jiruun dhaga'ee jedha. Akka gabaasa The New Humanitarian kanatti miidhaan fayyaa haawwan ulfaa fi daa'imman haaraa dhalatan irratti naannoo sanatti qaqqabaa jiru seenaa Itoophiyaa keessatti kan jalqabaati jedhamee jira. Qorannoon odiitii akka agarsiisutti jedha albuudonni balaafamoon kan akka saayinaayidii bishaan keessatti hedduminaan argamu. Meerkuriin sadarkaa olaanaan bishaanii fi biyyoo naannawa sanaa keessatti argameeti jira. Jiraattonni naannawichaa albuudonni kunneen bishaan akka summeessuu danda'an akeekkachiisni tokkollee nuuf hin kennamne jedhu. Deeggarsi namoota lafa sanarraa buqqaan 80,000 jedhame sababa diddaa achi tureef gufachuu eera gabaasni kun. Namichi Jiboo Bunoo jedhamu jiraatan